waaqayyo gaddakka kana laphee namaa cabsu isna oolchu isiniin jira nagaan isinifaa ta'u hordoftoota TikTokii koo akkam jirtu viidiyoo kana akkuma simbira geeni sinisi fayyadu yoo baate nama kan biraa gadda garmaleen oolcha waan ta'eedhaafi copy link share godhiiti namoota hundumaa bira qaqqabsiisi jechuudha. Isa kanan gatii sin kaffashisu waan ta'eef share godhi lubbuu nama tokko oolchuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Hiriyaawwan lamaanidha wayin jaalalleewwan lamaan maqaa jaalalaa dhaatee jechuudha. Maqaa jaalalaatiin nama shamarree tokkotti dhiyaate gadda isheen keessaa ba'uu hin dandeenye gadda laphee namaa cabsu keessa ishee buusanii qabadhee dhufee jechuudha. Waan isin dhugaadha jettanii immoo amanuu hin dandeenye dammoo biyya biraatti waan ta'e kun ta'iin kun biyya biraatti waan ta'e isinitti hin fakkaatin biyyuma keenya Itoophiyaa keessattidha kan inni ta'e. Dammoo magaalaa Shaashamannee keessa jiraataa magaalaa Shaashamanneetu shamara tokkorraa kan inni geesseen isinitti himaa jechuudha. Viidiyoon kun dheerachuu danda'a kutaa biraadhaan itti isiniin fufa yoo fixa ta'e fixa taanaan immoo sumarraan isiniin fixa jechuudha. Isaanis jaalalleewwan ta'anii wal baranii jaalallee kooti jettee amantee isheen biyya Arabaa jiraatti sana booda birriitti erguu jammarti akkuma nama tokko sana booda erga birrii sanatti ergiteeti birrii koo maalirra oolchaa jirtaa wayin immoo maal hojjechaa jirtaa jettee gaafa isheen gaafattu deebii dhabaafii jechuudha. Walumaa galatti birrii ishee akka hin taane godhee akka hin taane ittiin jiraate fixeeraa jechuudha. Achii booddee isheenis gaafa inni deebii dhabuu fi wayin gaafa inni jalaa callisu inni maatii ishee beeka obbolaa ishee beeka bakka walumaa galatti beeka hunda isaanii jechuudha. Abbaa manaa ishee sana akka isaan hiriyaa ishee sana akka isaan ilaalan oolmaa isaa eessa akka inni oolu eenyu wajjin akka inni jiraatu akkamitti akka inni ba'u akkamitti akka inni galu akka isaan hordofaniif barbaadde jechuudha. Maaliif isa dhumee footoo hin taane isheen isa gara fuula duraa ganaa ergitu akka dhaabduufidha. Isheen immoo biraan jirtu waan ta'eef kun immoo beekamaadha waanuma isin goota waanuma ani godhudha. Warra bira jirantu ilaala oolmaa isaa jechuudha. Oolmaa gaarii irraan oolu taanaan sana booda obboloonni ishee yookaan lammii ishee maatiin ishee jechuudha. Gurbaa kana hordofuu jalqabu. Gaafa hordofanii ba'umsi gurbaa kanaa wayin immoo oolmaan gurbaa kanaa warroota yaada gaarii hin qabne warroota amala gaarii hin qabne warroota gadhiisitti jiraatanii wajjiniin kan inni oolee bulu jechuudha. Walumaa galatti hiriyoonni isaa hiriyoota gaarii hin turre sababa kanaa isaan tokko lamaan waan inni irra oolu waan inni irra bulu isheetti manii jennaan isheenis kana booddee ani birrii isatti hin erguu ofii koon kaadha birrii koo jetteeni maatiidhaani maatiinis situ beeka waan ta'eef sirra caalaa immoo nuti hin beeknu waan ta'eef kan kee disaayid gochuu kan danda'u wayin hoogganuu kan danda'u sidha waan ta'eef kaadhuu jedhuuni. Achi birrii ishee kaachuu gaafa jammartu namichi kun maatii ishee beeka waan ta'eef silas birriif ishee barbaade waan ta'eef inni maatii ishee qiimii qabatee obboleessa ishee haadhoo ishee kan isheen garaa tokko keessaa wajjiniin baate haadhoo ishee jechuudha. Birriin hojjettan fiddaa haadhoo kee garuu fiduu hin dandeessu. Halagaan tokko dhufaa tokko yoo deeme tokkotu dhufaa halagaa fi boollammoo hin dhabanii jedha Oromoon yeroo makmaakuu jechuudha. Adaraa obboloota koo wantoota akkanaa irraa of eeggadha. Adaraa keessattuu qimamoota mana madaamii jirtan biyya alaa jirtan hundi keessanuu wantoota akkanaa kanarraa of eeggadha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduutu akka nama gaddisiisa wanti amma obboleettiin keenya jechaa jirtu jechuudha. Wanti kun yeroo baay'ee hin jira wanti akkanaa kun jechuudha dhugaa dubbachuu fi keessattuu ijoollee onlaayiniidhaan jaalattanii asii maatii beeksistanii maatiin beekamee qarshii irratti ergitan of eeggannoo guddaa godha. Of eeggannoo guddaa sin barbaachisa kun jechuudha. Maaliif viidiyoon amma itti aanu kun viidiyoo ganaa itti fufa jettee irti mucayyoon meedhuma isaa isatti garuu an akkanatti fakkaatutti mucaan kun gadda laphee nama cabsu waan hojjetee waan lubbuu namaaf baasu natti fakkaate. Isinoo maal isinitti fakkaata? Garuu mucayyoon itti fufaa jettee jirti marsaa lammaffaa isiniif fida jechuudha wanta kana jechuudha. An akka yaada kootitti mucaan kun yookiin maatii isheetirraan dhiibbaa gahee waan isaan birrii mucayyoo sana irratti erginiin bakka kanaa xoola jedhanii hordofaniif maatii isheetirraan waan lubbuu baasu gahuu danda'a jedhee yaadaani. Maaliif gadda laphee nama cabsu waan jetteef jechuudha. Kan lubbuu nama cabsu caalaa waan akkas nama godhu hin jiru waan ta'eef. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan ka nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo.
Isiniin jedha isinillee baga nagaa taatanii baga naa jiraattan isiniin jecha egaa hordoftoota kiyya kaammoo warroon chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'aa warri ta'aa jirtanis naa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti adaraa keessan hanga danda'ametti of eeggannoo godhaa. Namni gaafa sitti hajjanatu sihoo dhabe maatii keetirratti rakkina guddaa deemsisa jechuudha. Rakkina guddaa obboleewwan keetirratti deemsisuu danda'a. Maatii keetirratti, abbaa keetirratti, haadha keetirratti, obboleettii keetirratti, fira keetirratti deemsisuu danda'a jechuudha. Ilmi namaa yeroo kana keessatti jaalala naa qaba jettee tokkoyyuu namanin maaliif ilmi namaa jaalala qarshii qaba malee jaalala dhugaa kasii qabu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jira. Gaafa asii waraqata yookiin immoo maatii kee beeksisellee qarshii kee qabadhu. Bakka qarshuma kee gizuma sanitti hin ergin jechuudha. Maaliif ilmi namaan amanamu waan ta'eef. Maaliif ilmi namaa amma sa'aatii kana keessatti nuti ijoolleen biyya ormaa jirru qarshumaaf nu barbaadan malee jireenya keenya yookiin itti bareennee itti miishannee itti babbareennee miti. Qarshii qofaaf nu barbaadu. Gaafa qarshiin qabaanne immoo gaafa qarshii isaa itti ergin immoo waan baay'ee maatii keenya irraan gochuu deemu jechuudha. Egaa akkuma argitanii ani dhugaa dubbachuu fi viidiyoon kun marsaa tokkoffaadha mucayyoon kan fiddee jirtu. Hedduu takka maaliif namni barumsa irraa argata jedhee tananillee waan kaarratti haasa'uu danda'e jechuudha fiduu danda'e. Marsaa lammaffaa immoo gaafa ishee fidde isiniif hin maxxansa jechuudha. Mucayyoon kun akka isheen natti fakkaattutti maaliif gadda onnee nama cabsu kan jettu maatii micoota naatirraan kalaa itti fufattee dhiiste maatii micoota naatirraa waan lubbuu baasu wayii ga'uun natti fakkaate jechuudha. Maaliif mucaa sun mucayyoon tun qarshii irraa dhaabnani maatiidha kan akka irraa dhaabsisiisu taasise inni bakka hin taane oolaa birrii kana irratti argite ishiin egaa kan maatii beeksise erga maatii beeksiseen booda immoo mucayyoon birrii irratti ergaa turte birrii irratti ergitu san immoo maaliin goote naan deebii dhabnaan xaraxartee raa'attee maatii isheetiin waan beekanii fi naa hordofamee iddoo inni oolutte yoo inni iddoo oolan sanitti jedhu inni nama bakka hin taane oolaa. Dargaggoota wajjin oolaa akka barbaadetti nyaatee akka barbaadetti dhugee akka barbaade ta'a malee wanti qarshii isheetiin hojjechaa jiru tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Isa kanaaf obboleewwan ishee maatiin ishee mucoo kanatti banii lakki bakka argasu ani birrii ammaan boodatti erga'u biyya gara biraatti buukii kee irratti ergadha jettee birrii irraa dhaabde hiriyaa ishee kanarraa irraa dhaabdeen boodatti immoo maal godha hiriyaan kun as garagaleeti maatii ishee irratti rakkina guddaa uume jechuudha. Yaa'u itti fufa waan ta'e suni ana garuu rakkinni akkanatti fakkaatutti rakkinni inni irraan gahe waan gadda jedhamee himamee fi yookiin obboleessa ishee ajjeese yookiin maatii ishee keessaa waa godhe malee haraama mucaan kun akkas ta'a. Dhugaa isiniin jedha akkas ta'a. Mee marsaa lammaffaa walumaan daawwanna marsaa lammaffaa immoo isiniif fida waan inni ishee mucayyoo sun irra geesse jechuudha. Marsaa lammaffaa isiniif fidaa jechuudha. Waan viidiyoon kun kan kaleessa hojjetamedha. Marsaa lammaffaa immoo gaanii mucayyoon kun maxxansite waan isheen irra geessee dubbatte isiniif fida jechuudha. Isin mee maal isinitti fakkaata? Maal isinitti fakkaata? Wanti kun mee koomentii irratti barreessaa. Dhugaa waaqa sirriitti hordofaati. Mee viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadha. Warra dhaggeeffatta isinii galadheeti yaada sirriitti jechuudha. Ani akka kiyyatti akkanaa galatti haraama maatii mucayyoo kana keessa waa wayii godhee kanaaf gadda akkasii jettee mucayyoo dubbatte jechuudha. Akkasitti fufaa viidiyoon marsaa lammaffaadhaan illee isiniif dhufa. Kanaaf immoo of eeggannoo guddaa godhaa adaraa keessan obboloota koo adaraa keessan maatii keessan irratti akka rakkina hin goone of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo sinaa eegu isiniin jedha. Hanga immoo marsaa lammaffaa kan waan viidiyoochi mucayyoo kanaa irra gahe hanga mucayyoo nuuf fiddutti walumaa hordofnaa isiniin jedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a yaada fi qiiqoo qabaattan immoo koomentiitti barreessaa akkasuma mee isin yaada qabdan koomentiitti barreessaa maal jettanii shakkitan ani kanuma jedheetti shakka adaraa of eeggadha.